mindaan jedhu kun waratta fi ture. Sunana baay'ee tokko garaa na nyaate amma lakkoofsa kee arga isi bilbiluu kootti ana muka murtaa sammuu kooti na boqatee je. Kunu kaamuk awanuun nama rakkisa. Kushiinaa keessa itti yaaddanitti garuu waggaa 8 booda arabni haqa namaa cinarra jira jettee araba kamtu nama barbaada. Innaa waaqayyo horii qulqulluu hin badu jedhama mitiire. Mudannoo koo biyya arabaa paartii tokko haga arfaffaatti agatee muraasa isin taasisee hin ture. Baay'een keessan paartii shanaffaalleetti nuufuu fi xobsinaa irraa barannaa kunis jira jennaa jettanii turtanii garuu viidiyoo laayikii gochaan jirtan. Laayikiin keessan gara biraatti akkasuma obboloota keenya baay'een isaanii hin taa'edhanii mana ba'anii akkuma koo kan mana meeqa lakkaan hedduun isaanii jiraachuu danda'u. Inni kun immoo isaaniif barumsa ta'a. Waaqayyo umrii keessan keessatti bakka deemtanitti isin milkeessu malee keessattuu biyya namaa keessatti isin rakkisiin biyya namaa keessatti saaressin hin godhi. Annaa warra keessa darbees immoo akkuma koo kan har'a taa'ee seenaa isaa haasa'uu isinaa godhu jechuun barbaada. Waaqayyo dararriif gidiraa biyya ormaa isin agarsiisinii jechaati. Har'a paartii shanaffaa akkamittiin akkan Saawud Arabiyaa irraa xumuradhee gale waggaa 2.3 taa'e. Walumaa galatti yaa jalqaba mana meeqa akkan seene mana 8 seenee 9ffaa irratti mana 9ffaa waggaa 2.3 taa'e. Senegalee waggaa 2.3 taa'e achiin booda achitti kafiilan qabu waraqaa yookaan iqaamaa otoo hin qabaatiin waggaa amma kana ture. Yeroo manarraa manatti darbu kana waan miiqatu nama mudata. Sun hundumtuu gargaarsa waaqayyoo ta'ee chaalenjii godhee keessa na dabarsee dhuma mana 9ffaa sanarratti waggaa 2.3 booda akkamittiin akkan galee isinii xumuruun dhufe piliis hiriyoota keenya biroodhaaf sheerii godha. Kunis jira jedhanii keessatti jabaatanii obsa qabaatanii dukkana duubaa ifni guddaan akka jiru iyyees akka bari'u dukkanni akka iyyeetti akka namni akka bari'u akka isaan baratan akka isaan oomishsiisan viidiyoo kana laayik gootanii akkasiin biraan qaqqabsiista warra akkasii biraa asumarraan adaraa isinitti kenna. Gara paartii shanaffaatti darbuuf nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu jirra galata waaqayyoo baga jiraattanii warri haaraa taatanii anaa dhufu sabskiraayib godhaa. Mana keenyatti dabalama sin jaallanna sin simanna. Manni keenya bal'aadha. Walumaa galli keessan hundiyyuu bakka tokkotu hin deemin barumsadha waan ta'eefu haga dhumaatti viidiyoo wajjiniin tura. Jidduutti yoo gabaan dhufe immoo nagaduun nage natti mufateena har'aasuma keessan jira. Erga ganamaa amma viidiyoo hojjedhaman hojjedhatuun jedhu natti barfatee jira. Tursitee fidde sin jettanii akka hin qorsiisne. Viidiyoo baariyaalii baasaa sinin jechuutii barbaadeeni gara paartii shanaffaatti yeroon darbu akkuma paartii arfaffaadhuma irratti tuttuquu yaale. Egaa haga kana yeroo manarraa manatti darbu waraqaa yookaan iqaama malee jechuudha. Kafiila hin qabu. Gaafannaan gala jedhu ani bakka bu'ee si galchuu hin danda'u. Siin bakka bu'ee kan si galchuu danda'u nama gaafa Itoophiyaatti dhufte si fudhate sanaan jedhee sun chaalenjii natti ta'e baay'ee tokko natti ulfaate maal akkan godhe akkamittiin akkan galu wallaale halkaniif guyyaa natti dukkanaa jechuudha yeroo sanatti. Achiin booda namichi sun darbii maktaba dhugorri Saawudii maktaba sitti bilbilee naan jedha. Namicha sana halkaniif guyyaa cinqee waaqayyo umurii isaa dheeressu. Namni sun nama gaarii maatiin sun illee gisinitti meera. Achiin booda namni dura Itoophiyaa na fudhate ani bakka bu'iinsa achiin qabu ganaan himmatti asii qeeqee sheftikkeetti kutee biyyatti galchuu hin jiru. Yeroo sanatti biirootti sarakkabee dhiisira waan ta'eef jedhee deebise. Achi inni kun waan godhu dhabee akkuma isiniin jedhe safaara wanti jedhamu jira. Safaaraan sun har'a hojjetu hin beeku. Waan itti jira ta'e hin beeku. Achi safaaraan sun lammii kamuu kan rakkate qabeetu biyyatti galchachuudha. Bakka bu'ee tikkeetti kute. Achi geessee safaraa sana nageesse. Jaarsi kun achi yoo nageessu lammiin tachi hin jirre hin jiru. Kan Itoophiyaa bichaa miti jechuudha. Achitti nageesse. Achitti namichi biiroo sana keessa yeroo argu baay'ee tokko gaddeen beeku maal takkatti dhagahame. Kan naannolii kan dhukkubsaatee kan sammuu isaa gadhiise bakka waan biiroo sana keessa jiru waan addaraasha sana keessa jiru garaa nama kuta. Kana keessa darbeen naa ta'een biyyatti gala kan jedhu sammuutti sin dhufu yeroo sana. Achi akka yeroo sanaa ta'anii yaa nan galee dheeyyaanni baqa abdii kutadhe naa ta'uu didee
naman gaafadhu akkam akkan godhu maal takkinaaf malu hin beeku. Isaanis immoo akkasii namichi sun Amaariif haasaa. Ana Amaariif hin beeku yeroo sanaa jechuudha. Amaariif haasa'uu hin beeku. Inni immoo namichi biiroo sana keessa hojjetu afaan Arabii haasa'uu hin barbaanne. Jaarsicha sana wajjin dhaqee Arabicha biratti natti fakkaatee hin beeku. Achii ana afaan Amaariif hin dhaga'u. Jaarsi inni nageesse suni waan jiru taasise. Akkasitti nani bakka bu'ee galchuu hin danda'u. Kanaafan gara keessanitti fidee shanuma biyya galuu barbaaddeedha. Achii Amaariif hin dhagaa garuu deebisuu hin dandeenye. Jaarsi sun achitti balaa natti buusu. Akkamitti kunis Itoophiyaadha waan ta'eef lammii keessan afaan keessa wallaaltan nuti garaa kanaaf afaan keenya garaa jedheen akkasitti xiqqoo Arabiiffumaan walitti taasofne bakka rakkoon qabu hin si deddeebisa malee si xumurama biyyatti galtanaan jedhe namichi biiroo sana keessaa jechuudha. Achiin booddee ani qaxaroo sana deddeebi'uu hin barbaanne. Ammas galee jaarsi deddeebi'ee akkatti naa bilbiluuf. Jaarsatti mooddee halkaniif guyyaatti boo'ee otoo meeqa kan dhukkubsate kan dhibame kan sammuu gadhiise waan meeqa ta'e achi keessa jiru waaqayyoomti jedhee guyyaa makeeti jedhee torbii lama otoo hin guutiin safaraan sun jechuudha na deeggare. Deeggarsi inni naa godhe tikeetii kutee kiiloo 60 wajjiniin. Tikeetii kutee jaarsa sanatti ergane kiiloo 60 wajjin jechuudha. Achiin booddee gara biyya kootti kiiloo 60 sana qabadhe nan gale. Jara sana birrii ji'a tokkoon biraa qaba. Birrii ji'a tokko jechuun birrii 800. Minnaan koo 800 ture. Mana sana keessatti birrii sana jaarsa sana hin qabu. Hagis maras miti fayyaa buleessas miti yeroo tokko malee hin deemu hojii. Kana biraan beeksisa qaba manallee hin qabani manni isaanii kiraayiidha. Achiin booddee birrii sana naa kennuu hin dandeenye. Birriin keenyatti hafe sin jenne anis mindaan koo sin biratti hafeeran jenne carraa sana argachuu kootti dhugaas natti hin fakkaanne achiisan na geggeessani nan galichuudha. Saawud Arabiyaarraa haala akkana sana keessa darbe xiqqoo ishee hamma ishee kana kan isin taasirraa kaaseen waggaa 2 fi 3 sana waraqaa malee mana meeqa lakkaa'een akkasittiin xumuree gale. Sin uffisiisuu sinitti dheeressuu hin barbaadu. Achii birriin ji'a tokko 800 suni biratti hafteetti mitiire biratti hafteetti jara sana biratti jechuudha. Ani galee 2007 dhumarra galee 2008 biyya keessan ture jechuudha haga ji'a 8 2008 biyya keessa ture 2008 ji'a 10 gaafa guyyaa 27 gara Dubaayitti deebi'e. Jalqabumayyuu akkamitti biyya Arabaatti deebi'uu yaadde yeroo Saawud Arabiyaatti galte maaltu si mudate maal hojjettee galte maal lanqatachiiftee galte akkam ta'e maatii faana jiraachuun karoora akkamii qabdi turte yeroo galte biyya geesse maaltu si mudate kan jedhurraa ka'ee akkamittiin akkan Dubaayitti deebi'e. Dubaay waggaa meeqan ture? Mudannoon Dubaay keessa maal fakkaata kan jedhus immoo fedha keessan irratti viidiyoo kana sin laayikii fi yaada keessan ilaaleetiin itti siniif ufachuudha. Garuu namichichiin birriin ji'a tokko riyaalli 800 biratti hafe sun gaafan Dubaayitti deebi'e waggaa 8 fixeera Dubaayitti deebi'e. Ergan isaan biraa ba'e waggaa 8 fixeera jechuudha. Kana jechuun waggaa amma kana keessatti eenyutu yaadate kana namaa godhettanii yaaddu sin. Yoo tiraakii qabaate yookaan yoo dogoggora qabaadhe dhiifama naa godha. Suuqii keessa waan hin jiruuf jidduutti namni seena. Achiin booda akkuma isiniin jedhee 2007 dhumarra biyya galee 2008 biyya ture. Baruma 2008 gaafa ji'a 10 guyyaa 27 gara Dubaayitti imalee Dubaay waggaa 8 taa'e. Gaafa waggaa 8 booda namichichi inni dhumarratti waggaa 2 ji'a 3 taa'e biraa gale sun miindaa ji'a tokkittii sanaaf lakkoofsa bilbilaa koo kan koton taane kan Biraazilii qabatee ture. Andi jedhee gaafa mana isaanii seenu lakkoofsa bilbilaa Biraaziliitti kenneen ture. Achiin booda yoo isin keessi keessan qulqulluu ta'e anillee namaadha garuu namni kamuu cubbamaadha. Jira garuu Waaqayyo karaatti haqa miskiinotaa deebisuu jechuudha. እና
miindaan ce'a tokko biratti hafte sun baay'ee garaa nyaatti ta'uu nafu waggaa 8 ta'e already irraanfadheeran jala san irraanfadheera achi Biraazilitti bilbilee eessa deemte milikitaan akkas eessa deemtennaan deebisee Dubaayii jirti lakkoofsi bilbilaa ishee kana dhee Biraaziliin itti kennu namichi kun isa kamidha isa dhumarratti zooree Saawudi Arabiyaa keessa zooree waggaa 2-3 taa'ee dhumarratti gara biyyaatti nagalche sanadha. Mindaa ce'a tokkoof jecha waggaa 8 itti yaaddaniitu garuu waggaa 8 booda arabni haqa namaa cinarra jira jettee araba kamtu nama barbaada. Innaa waaqayyoo horii qulqulluu hin badu jedhama mitiire achi lakkoofsa Biraaziliirraa fudhate isiniin jedheera akkan Dubaay jiru Biraaziliin itti miira naa bilbile heloo Faaxumaa jedhe. Faaxumaa jechuun jalqaba yeroo mana isaanii galu haati isaa maqaa Faaxumaa naa baastitti isiniin jedheera. Hundi isaanii bakka faamilii guutuun Faaxumaa jedhanii na waamu. Achi Faaxumaa Nazim ani jala maaliif beektu maqaa koo otoo ta'e of yaadadha. Isaanin immoo yaadachuuf ganaa waggaa 8 booda jaarrimaatti na barbaadde sana maqaa sana yaadachuu dhaqa. Calluman jedhe bilbila keessan jira jaarsin waa lafa ana baaba Muhammed jedhee maqaa ijoollee hundisaa waamee maqaadha manaa maqaa haadha isaa faamilii guutuu waan kana jechuun akka yaadadhu na amansiisuuf. Isa baatee naguma bilbilte jedhee wal dubbisne bakka Dubaay jirtan jedhee achi anammayyuu namanni maayinni dhimma si barbaadee finaan jedhe yeroo galtee sana mindaan ce'a tokko nu biratti hafee ture sun ana baay'ee tokko garaa na nyaate amma lakkoofsa kee arga isii bilbiluu kootti ana muka murtaa sammuu kooti na boqatee je kunu kamuka amanuun nama rakkisa kushiinaa keessan jira akka carraa ta'e kushiina miicaan jira jechuudha. Kushiina miicaan jira gaafa sana akka carraa ta'e achi kushiinaa keessa buruushii qabadhee hafadhe innaa moo maalaa ta'uree anammayyuu namanni inni bakka garaa saarraa na dubbisee maal jedhee hojiin akka mireeti Dubaayitti deebitee otoo deebitee nu bira dhuftee ta'ee ijoolleen koo maal siin jedhu agammaa siin daganna namni bakka amma maaliif naa bilbiltereeti yaaduma na barbaadde lakki mindaa kee tokko nu biratti hafe sana galchu amman galchuutti sammuun kun boqonnee garuu amma siin argachuu gootti nan gammade waan ta'eef sana si deebisuu fi lakkoofsa kee obboleessa keetus Dubaayii jirtee naa kenni ati shuma miti enna jedhe amma na yaadattee kan yaadadhe achiin booda waggaa 8 booda ta'uusaa hin dagatina achi amma akkamitti asii kennaa jedhe qomee deebisee si bilbiluu jennaan atammayyuu naan amanni baqqashi rakkoon qabu yaadadhu deebisee naa bilbilee nan soba garuu ani goddinyaan koo jirti Saawudi Arabiyaa keessa jechuudha. Goddinyaan koo tokko jirti isheetti bilbiluuf akkas ta'e jedhee isheetti bilbiluuf jee deebisee si bilbilan ishee achi sarara bilbila cufadheetiin isheetti deebisee bilbilee akkas. Ugumaa moo uguma akkas naan jedhe maal godhe maarree rakkoo inni garuu akkaawuntii ergi jedhan immoo akkaawuntii hin qabu. Achi rakkoo qabaree obboleettiin koo Saawudi Arabiyaa keessa jirti. Magaalaa Riyaad keessa jiraatti innis Riyaaduma keessa jira immoo. Riyaad keessa jiraatti lookeeshinii siifaa kennitu mana dhaqiiti isheetti naa kenni jedhetti yoo uguma ta'e naan jetta isheen deemiiti isheen lookeeshinii si ergiti ishee bira deemii manatti itti naa kenne uguma ta'e namichi kun hin galcha'u ta'eetti garuu wantichi nama amansiisu naan jette achi as deebi'ee isatti goddinyaan koo Riyaad keessa jirti yoo gashuu barbaaddete lookeeshinii si ergaa manatti geessitti kennin jedhe homaa rakkoo tokko hin qabu akkaawuntii hin qabdu hin qabu. Akkaawuntii qabaatti akkaawuntii keerran si galcha hin qabdu waan ta'eef lookeeshinii yoo naa ergite mana sana deemeetiin itti sii kennaa jedhe achi jedhee lookeeshinii kenneefi jaarsi lukkii makiinaa isaa qabate qaxxi jedhee bakka goddinyaan koo jirtu sun deemee birrii 1,000 riyaala 1,000 itti kennee jechuudha. Isheen amma achi jirti hin argite viidiyoo kana innaa achi ishee bira deemee ala Saawudii 1,000 itti kennee jechuudha. Itti kennee isheen immoo karaa gabaa gurraacha yookaan bilaak maarkeetii biyyatti naa ergiti. Riyaala 1,000 san akka yeroo sanaatti riyaalli 1,000 riyaalli Saawudii 1,000 karaa bilaak maarkeetii birrii 20,000 obboleessa ishee irratti ergite milikitar jechuudha.
Isheen dhageesse viidiyoo kana inna akkasitti Saawudi Arabiyaa irraa galee dhumarratti miindaa ji'a tokko biraa qabu jarri sun waggaa 8 booda kun jechuun tokkoffaa Waaqayyo kana jaallatu kana kabaju waan miqa keessanii dabarse isaanii sababa godhe nagaan biyya kumaatii gotti nagalchuusa lammaffaa immoo Waaqayyo keessa namaa beeka namni hundumtuu cubbamaadha namni qulqulluuf hin jedhu tokko hin jiru isaan alatti garuu kanas ta'u sana hin ture hin bula malee haqa qabdu taanaan haqni keessan karaan beekamne isinii gala isiniin jechuuti barbaadeen kun isiniif fakkeenya barumsa jedheetiin abdii qaba yoo ture yoo bule wanti badee akkasiin galuu danda'a anu firretti waan argeef abdii hin kutiinaa isiniin jechuu barbaadeen akkasitti waggaa 8 booda mindaan biraa qabullee naa galchanii haala sana kanaan Saawudi Arabiyaa irraa galee Dubaayitti immoo yeroo Saawudi Arabiyaa irraa dhuftee Itoophiyaa seentu akkam ture karoora akkamii qabda biyya Arabaatti wanti nama deddeebisu inni maal gochuu qabna maarraa of eeggachuu qabna maal nu gorsita kan jedhu yaadoo qabaattan bal'istanii koomentii irratti ibsachuu dandeessu. Anaanis immoo maal takkachina deebisee waggaa amma kanatti na hambisee har'ammoo asiin nagee hunda isiniif ibsachuudha. Yaada keessaniif koomentii keessan laayikii keessan garuu nan eega viidiyoo asuma irratti hin dhaabaa kan kanarraa hafee nagaa fayyaa ta'a Waaqayyo bakka hundumatti hunduma keessan isin gargaaruu jechaatii viidiyoo nan xumura baay'ee.